Chabasupang kabne diga manjaramne badarti adunya Chabasupang kabne diga manjaramne badarti adunya rahmatak fafne sila dilitin nafdumne nulakabi amusi adunya afifa jafne garbuha mufena egoma kena fasada bai anne tanaf kurma damne nulakabi awti adunya Qur'an karane dini le baranne wajira damanne nulakabi awti adunya Ofi of gadine Ofi of unshine Wala magamfanna Nubusi tultu Sulaka wada نخني نسري ندم ليسا تين بدين جبتو Dilanu dogi Nutokuman gadapande moto maketin nadanne rahmataketu abdanne koko jamu yom hajamne arzumaken nudir madus itiyane Asridini nugasisini sitoywane Arjumaken nudir madus itiyane Nasridini nugasisi sitoywane Yokhadatan kan arjomtu Yoyatan kan dirmatu Arjomni ke wantikatu Nikenita wanda fede tinna dabdu
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleewwan keeyriidha warra rabbiin ifa duniyaa akhiraa isaa ibsuudhaaf kallattii tana keessatti isin hirmaachisee hoo wajazaakumullahu khayran. ammaan masjidni keenna ulaagaa isaa guuttatuu deema jecha ulaagaa isaa guuttatuu deema. ulaagaa masjidaa keessaa ifaan isa tokko ifaan keenna maxxanaa jira. kanaaf obboleewwan keenya warri ifaajeen keessan warri dafki keessan as keessatti bahee ifaa masjidaatii fi masjida ijaartanii ifaa isaa akka ifraasisan galgala kamii keessan gaarisu wajazaakumullahu khayran. ani gammachuu natti dhagahamu malee takkayyuu hin qabu. ammaan alhamdulillah rabbil aalamiin kunoo ifaan keenya itti maxxanuu jalqabee jira jechuudha inshaallah. waytii muraasa keessatti inshaallah hundi isaatu maxxanee isinitti argisiifna jecha. kun ammoo kiristaan hangi inni jennu isa kana wayita ifaan qotaarii irraa itti gaddifamee jedhetti ibsinee isinitti agarsiisuu dandeenya inshaallah bifa danda'anii. Magaafa duraa har'aan dura wayita bakka duwwaadhaa isinitti mul'isaatiin turre isiin tun sokkeettiidha. masjida kana keessatti gaafa afaan afameetiin jedhee maashina afaa qulqulleessu akkasuma tajaajiloota garaagaraatiif kan oolu sokkeetti istaandardii isaa eeggatee maxxanee jira jechuudha. inni kun ammoo iswiichiidha akkuma beekamu. amma dura inni gadaan sokkeettiidha, inni olaanu ammoo iswiichii jedhaa turre. har'aan ammoo kunoo alhamdulillah rabbil aalamiin qajeelaan tajaajila isaa kennuu jalqabuu isaatiif jira jechuudha inshaallah. akkasuma faayidii keenya as keessa yoo gale sagalee guddistuu jechuudha. sokkeettiin isaa asitti fayyadamaa isii tana garaa jala wanti hambisnee haanni yookaan sokkeettiin ulee kanaan baafamee asitti akka diramuu fi garaa san keessa yoo ta'e ammoo tarii yoo rakkoon uumameetiin jedhe argamuu dhabuu mala. sababa saniitii fi as biratti goone dizaayinii isaa gaafa dhugaatu akkasitti hojjetame jechuudha. isiin tun ammoo waan miiraaba kana keessa jiru ibsiti. alhamdulillah rabbil aalamiin. obboleewwan tiyya rabbi isinii haa ibsu, jazaa rabbi isinii haa deemu. kheyriilee isin dalagaatiin jirtan kheyrii gurguddoo akkanaa tan namni kamiyyuu carraa argatee hin dalagu. baay'ee nama gammachiisaa, baay'ee namatti tola. alhamdulillah rabbil aalamiin. masjidni keenya walumaa galatti ulaagaa isaa xumuratutti jira jecha. waa xiqqootu hafaanii ulaagaa isaa xumuratutti jira. wanneen hafdullee waan hafellee inshaallah waliin gunnaa jabaadhaa jajjabaadhaa jajjabeessaa isiniin jedhaa. diinillee baran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jamaan keenya muhaajir wal ansaar faawundeeshin bakka rabbiin jiruu keessan khayrii keessatti taasisee sa'a amma irra jirru kanaan bakka rabbiin isin gahe isiniin jecha. ammaan masjidni keessan minaaraa roobatu socho'uu nu dhoorge malee xiqqaatu murru. alaa kulli haal wanti hundi gaafa rabbi jedhe taati. sababa roobaatiin waan hedduun nu jala duubatti harkifatee jira. ammaan inshaallah shumburaa masjida minaaraa keenyaa oofaa jirra. bakka foddaalee itti maxxansuuf humni nu geessinellee kunoo diizaayinii foddaa irra boonee
bifa saniin sochoosaa jirra. Bakka foddaa hojjettan sii qaba. Bakka foddaa irratti hojjettan. Alaa kulli haal isii kana kunoo sirreessutti jirra. Foddaa gubbaa irraan banaa jirtu kanallee cufuu barbaada. Maaliif jennaan bajanni waan hin jirre cufuu barbaada. Isiin silaa osoo foddaan itti godhamee fuulleen itti godhamteeti baay'ee bareedaa ta'ee bareedeellee mul'ata. Alaa kulli haal luka lama qabna jedhaniiti muka lama hin koranii jetti Oromoon. Ammaan waan jiru waan silaa dirqama nutti ta'u dalaguudhaaf foddaa yoo taate amma tama gubbaa irraa mul'atu san isii fi gubbaa caafii irratti bakka ifaan irratti maxxanee yeroo hundaa achiifu isii sanii gubbaa irratti booda hojjetamti. Saniin bifa sanitti jirra jecha obboleewwan kiyya. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Kunoo akka argitan kanatti shumburaan itti godhamee kanallee silaa bakka amma gubbaa irratti geexii addaa itti goone kana sibiila itti maxxansan silaa gubbaa kanarratti ba'aa kan ta'an sibiila gatiin sibiilaa ammoo baay'ee ol ka'aadha waan ta'eef itti dhiifnee bolokkeettaan geexii kana hojjannee ta gubbaa irraa sana ammoo sibiilumaan goona yoo rabbi irraa taate sibiiluma itti maxxansina jecha. Kanaaf yoo rabbiin keenya nu laaffisee bifuma kanaan walxumurree qalamni isaa gosa gosaan mul'atu ta'a inshaallah yoo rabbi irraa taate. Hundumaafuu obboleewwan tiyya jazaa rabbi isinii haa deebi'u, jazaan teessan firdawsiin haa taatu, jabaadhaa jenna. Kana jechuun kuni sadarkaa isa duraati. Amma booda ammoo jamaan keenna Muhaajir wal Ansaar Foundation wanneen gurguddoo hojjetuudhaa deema waan ta'eef jabaadhaa, du'aa'iidhaan nutti jabaadhaa, nu bira dhaabbadhaa, du'aa'ii isinirraa barbaannaa. Namni kamiin ka du'aa'ii hin barbaanne hin jiru, du'aa'ii isinirraa barbaannaa. Jabaadhaa, rabbi isin bira haa dhaabatu. Ulamaani keenya, du'aatonni keenya warri jamaa kana jamaa Muhaajir wal Ansaar Foundation keessatti argamtan amaanaa rabbi isinitti haa ta'u. Da'awaadhaan akka nurraa hin hafne isiniin jenna. Ulamaani as keessa jirtan cal'iftaniituma akka nurraa hin teenne ga'ee teessan waan ta'eef da'awaa godhuun ga'ee teessan waan ta'eef waan barattan irraa akka nu leenjistan du'aa'iidhaan akka nu bira dhaabbattan amaanaa isinitti dhaamannaa du'aatonni kenna. Akkuma ustaazni kenna Sheek Fu'aad humnaa fi da'awaadhaan illee ganamaa galgala halkan guyyaatti nu bira dhaabbataatiin jiran hundi keessaniyyuu tarree galaatii jabeessaa. Jamaan kun da'awaa barbaada. Da'awaa guddaa isa barbaachisa jamaa kana. Kanaaf ulamaa'otatti wanti nu dhaamannu kana gam biraatiin ammoo gama rabbi isinii laaffise duniyaan fooqii ittiin ijaartan kan wanneen hedduu gabayaa addaaraasha jechuun kuusaa gabayaa garagaraa ijaartanii biyya keessaa fi biyya ambaa keessatti illee bakka jirtanitti illee ittiin tajaajilamaatiin jirtan waan jigu waan duniyaa kanarratti hafu yoo khidmaa lubbuu teessaniitiif tamaatii ta'uu wajjiniin yoo mindaa irraa argattan sun baalaansii fi madaallii isii rabbitu beeka. Wanni guddoon ammoo guyyaa qiyaamaa irraa ragaa baafamtan irraa jazaa guddoo galfamtan ammoo dalagaa akka kanaa kana. Wanni kun amma akkanatti ol dhaabate kun wanni akkanatti ol ijaarame kun ifaajee teessaniin duniyaa teessan dhiiga keessan dafqa keessani jecha. Kanaafuu akka itti gammaddanillee asumaan isinii dhaamaa jabaadhaa. Kheyrii gurguddoo waan dalagannu parsantii ufii dalagannu irraa almost parsantii 20 guddatu parsantii 25 waan dalagattan jiruu teessan keessaa waan dalagattan keessaa akiraadhaaf dalagaa akkanaatiif ijaarsa madaarisa garaagaraatiif markaza tahfiizaa garaagaraatiif parsantii waan dalagattan duniyaa teessan keessaa parsantii 20 yoo murtan parsantii 15 yoo murtan guyyaa qiyaamaa isiisan rabbiin madaallii guddoo godhee madaala miizaana keessan
ميزان كيري تيساني أول كاسيتين ور جنة إرّا أكتا كان اسم تاسيسا وان تايف كان إرّا أمو وان تاني سنتي رام ملي وان تدلق دنكون وغا أكتا إمي إتي أمانا بليس مي سموكي سنة أمان سيسا وان تكو وان برو إرّا ملكاهو إجارسي أكناتي في كاركارسي ركو إسلاما برا دابتون هدون إسي وانغو يابرو الرامل كاو كان إن شاء الله الرامل كاو وانجي تمي أبديتي قولا أكاسي تبيكاتي إن الله تبيك سنين وجه سوچونو جباتا عمري ربي سنادي رسو خيري كيسات ربي عمري سنادي رسو سنين جدا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته